Hayyee bismillaahi irrahmaani irrahiim. Barumsichi har'aa barumsa fagoo dheeraa dilas osoo hin taane barumsa gabaabaa tokko sanis waa'ee maaliiti? Waa'ee qalqalaa jechuudha. Mata duree waa'ee qalqalaa. Alqalqalaa hayyee taariifuhaa lugatan. Qalqalaa jechuun maal jechuudha? Lugaarratti التحرك والاضطراب اضطراب sossoohuu jechuudha. Sossoohuu yookaan ammoo qutqut gootee mul'isuu jechuudha. Huruufuhaa harfiin isiidhaa shani uxubuu jadiin jechuun walitti sii qabaa jira. Uxubuu jadiin uxubuu jadiin uxubuu jadiin uxubuu jadiin jechuun walitti sii qabaa jira. Qaaf takka xaalama baa sadii jiima afur daal shan uxubuu jadiin uxubuu jadiin jechuun walitti sii qabaa jira. Jara shanan kana jechuudha. Hayyee فيجب اهتزازها وتقلقلها عندما تكون ساكنة حتى يسمع لها نبرة قوية. فلق فلق الفلق أكجتشورا وقوداني في حرفين توني ساكن حرفين شنن توني ساكن تاتي وقوداني في أركمته حرفين شنن توني جريني نقلم التقول أكوني وقوداني في سكونة تاتي أركمته سكونة جتشون اسم متحرك تهود أبدي arkamte jechuun hirkattuu taatee gudaanii fi dhufte waan isii duraatitti qubee isii duraatitti hirkattuu taatee gudaanii fi dhufte qalqalaa jechuun wanni itti sukuuna taatu fathaan qabdu kasraan qabdu dammaan qabdu waan isii duraatitti hirkattee dhufte sukuuna yookaan waqfii irratti dhufte yookaan ammoo deemsa keessatti dhufte qalqaleessuun yookaan ammoo mul'isuun qutqut godhee mul'isuun isiidhaa sirratti dirqamaa jira. لمثالف الفلق أكيتشولا قل أعوذ برب الفلق أما أستي مالتا مال توركن قاف قافين قلقلا خزيرة إسينس قلقلان غسلام قبدي قلقلة السكرة في قلقلة الكبرى لا أقسامها جي أستي أسباس يبان كتابيتشا أقسامها الصغرى وذلك إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة في وسط الكلمة مثل خلقنا فقداني في جتشي يوهانا موقو بين قلقلادا شنن جتشا ولا كارت يركمي كلمات أكجد دولة خاركة متهي لمثال خلقنا أكجتشو لا قافين كوني أستي مالتي سكونة تيك قاف كان نيغا تنجي هذا روخانين كلام تمرسو جروخان قاف كون أستي سكونة قب سكرين خيسان دار كسارة كان زون غرد دانا نيغرتني فقداني في سكونة تهي achitti maal ta'a qalqalatu sukuraa ta'ee argamaa jechuudha. Jarri shanan armatti qalamatti mare kuni yoo jechaaf walakkaadhatti haa argamu ta'e sukuuna ta'ee qalqalatu sukuraa jedhama qalqalaa xiqqoo jechuu afaan oromootiin. Yoonii fi dhaabaa irratti argame lamisaale bakka falaq jechuudha. Qul a'uudhu birabbil falaq falaq jechuudha. Falaq kun asitti ni argitan yaada. qalqalatul kubraa jedhama. Walii galla. Faqudhaanii fi dhaabaa irratti waqfii irratti haa argamu ta'e qalqalatul kubraa jedhamaan jedhe. Hayyee. Kubraa suquraa laalee turre falaqonaa akka jechuudha. Lam yalida walam yuulad akka jechuudha. Lam yalida daal kan laalasitti sukuna. Fathaan qabu kasraan qabu dammaan qabu harfi isa duraatitti rarra'ee dhufe. Maal taha?
قلقلة الصغرى تهاجتشو ولم يولد خبودامو قلقلة الكبرى كبرى وذلك إذا وقعت حرف القلقلة ساكنة آخر الكلمة وقوداني أكادان كبراته وبين جرشنا قلقلة داخل وقوداني في آخر كلمة خيست خارك متي وقفي رتي إيه مثال اختلاق اختلاق أكيد برب الفلق أكيد قلقلة الكبرى تهاجي هاي مثال سارة جيتي أسيت أسباسي الحروف قاف القاف الطاء الباء الجيم الدال أماس كيست فتنات كون سيني ليسي وإيه لام شمسية في قمرية سيني باسو دنتا القاف الحروف قوة ست قمرية لا القاف قوة قمرية لا الطاء قوة لامي خلاص تندبس قال قوتي إدغام قوتي لام شمسية الباء قوة مو إظهار قوتي أني قمرية قوتا الجيم الدال سيني قرامي waa'ee qubee shamsiyyaa fi qamariyyaadha sammuu keessa shamadda hedduu isin fayyaddi jechoota akkanaa kana guunii fi sirri dhufe akkaataa itti dubbisan isin barsiisaa jechuudha laamu shamsiyyaa fi laamu qamariyyaa hayyee misaala isaadha yaqutuluun ka jechuu yaqutuluun waafiin kun sukuun qalqalatu suqraa naxbac naxbacu naxbacu ukeettus akkanadha naxbacu xaasan qalqalu jirta jechuudha naxo نطبو انجتو نطبو انجتو فهم فكيشتو ايه إبليس إبليس إبا تدويتا قالوا ما ساني ملفتا جيتشو إجي تثت إجي جيم كناس قد قوتي ملسا جيتشو قالوا ما سا يو ايه يدعون تمس يدعون فكينيا asitti kana harate yudacawna jechuudhaaf ka'e yudacawna godhe yudacawna akka jechuudhaati shaddaan kun asitti hin jiru nusfaan kun dogongora qaba hayye yudacawna akka jechuudhaati daaliin asitti fathaa irra godhe kunis sukuuna sini galaami haya misaala qalqalatul kubraadha kana hammalaala kun qalqalatu sukraadha ni argite jee yaada misaalli qalqalatul kubraadha alfalaq akka jechuudha qoof luuxo akka jechuudha xoo misaala xoo raqiib jetta misaala baa alburuuj jetta misaala jiimii almawcuud akkana jetta misaala daalii jechuudha sini gala jee yaada insha Allah barumsichi keenya kaarraa kana fakkaata torbaa yoo rabbi nuuf fedhe darsitti aantuun haga walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadhaa isinin jenna الله سبحانه وتعالى أعلم وان الرئيسين قال له قافة